Har'a faanni miila keenyaa waa'ee eenyummaa yookaan amala keenyaa maal nutti hima kan jedhu ilaalla. Faanni miila keenyaa gosa sadiitu jiru. Kanneen jalqabaa kan noormaalii ta'edha. Kan lammaffaa kan faanni miila isaanii baay'ee diriiraa ta'edha. Kan sadaffaa immoo kan koomeen isaanii baay'ee ol ka'aa ta'edha. Mee kanneen faana miilaa diriiraa ta'e qaban amala isaanii haa ilaallu. Faana miilaa diriiraa kanneen ta'e warra akkasii miilli isaanii filaattiidha jallisaa. Filaattiidha. Xiqqoollee ol hin seenu akka warra noormaalii jechuudha. Kanneen faanni miila isaanii diriiraa ta'e yeroo hedduu kophaa ta'uu hin fedhan. Kophaan jaallatan namoonni akkasii. Hiriyyaa hedduu fi sagantaa adda addaa hedduu irratti hirmaachuu jaallatu. Nama waliin ta'uu jaallatu. Hiriyyaa baay'isu. Sagantaan bakka jiru jaallatu. Kophaan jaallatan jechuudha. Kana jechuun kophaan jaallatan jechuun baay'ee gargaarsa barbaadu namatti hirkatu jechuu miti. Qofuma hin jaallatan malee baay'ee namarraas gargaarsa hin barbaadani. Ofiin of danda'anii kan jiraatan akkasumas namni xiqqoma isaan gargaaraan kan isaan ga'udha jechuudha. Kana malees waa'ee wantootaa baay'ee hin dhiphatan, baay'ees hin yaadda'an. Boru maal ta'a? Kun akkas ta'a, kun maal ta'a jedhanii baay'ee waan dhiphatanii baay'ees hin yaadda'an. Namoota namaaf gaddanidha. Baay'ee namaaf gaddu. Nama miidhame arginaan gargaaruu jaallatu. Nama waa rakkate arginaan bira dhaabbachuu jaallatu. Eenyummaa isaanii isa dhugaa agarsiisuu kan beekamanidha. Of hin dhoksani. Of dhoksanii of ol hin guguddisanii akkasumas of hin xiqqeessanii eenyummaa isaanii isa dhugaa of mul'isu of hin dhoksan jechuudha. Akkasumas salphaatti miira keessa galu. Waan isaan aarsu jiraannaa hin aaru dafanii waan isaan gammachiisu jiraannaanis akkasuma jechuudha. Warri lammaffaa immoo kanneen koomee miilaa baay'ee ol ka'aa ta'e qabanidha. Warri kun immoo koomeen miila isaanii ol ka'aa kan ta'e kan baay'ee ol ka'aa ta'edha jechuudha. Namoonni koomeen miila isaanii ol ka'aa ta'e immoo yeroo hedduu faallaa warra faanni miila isaanii diriiraa ta'e faallaasaa of danda'uun socho'uu fi jiraachuu jaallatu. Bakka namni hedduu itti argamu hin fedhan. Yeroo hedduu qofumaa isaanii filatu. Waa'ee mataa isaanii irratti kan isaan yeroo isaanii dabarsan waa'ee mataa isaanii yaadu, waa'ee mataa isaanii waa'ee dhimma dhuunfaa isaanii irratti isaan fookas godhan jechuudha. Kana malees qofummaa isaanii socho'u akkasumas nama naannoo isaanii jiraatu callisanii ittiin siqan. Nama arganii ittiin siqan dafanii dura nama sana sirriitti baruu barbaadu yoos malee dafanii namatti siqanii hiriyyaan ta'an jechuudha. Hiriyyaan baay'isan. Akkasumas yeroo hedduu nama kadhachuu yookaan nama waa kadhatanii waa fixachuu dhimma ta'eef amma nama kadhachuun jaallatani. Kanaaf egaa ofumaan dhama'anii waa bira ga'uu filatu malee nama jala fiiganii nama kadhatanii nama maal jedhanii namatti dhiyaatanii dhimma isaanii raawwachiisuuf warra baay'ee hin dhamaanidha. Akkasumas dubbatanii nama amansiisuutti cimoodha warri kun. Expressive language jedhamu baay'ee cimoodha. Akkasumas namoota wanta ta'e bira ga'uuf kaayyoo qabanii fi namoota gamna ta'anidha. Waa bira ga'uuf kaayyoo qabu. Akkasumas gamnadha. Akkasumas baay'ee dubbisuu jaallatu. Kanaaf waan hedduu beeku. Waan hedduu beekuun isaanii kun immoo akka isaan dafanii miira keessa hin galle isaan taasisaa dura waa analyze godhu. Warri akkasii introvert jedhamu. Warri faanni miila isaanii immoo noormaalii ta'e isaan kana lamaan gidduutti argamu jechuudha. Galatoomaa turtii gaarii.